jaalala keessatti fuftanii laafina ninja walililaallu irti sin barbaanne tokko mallaqa miti sitti argisiisa jaalala keessatti jechuudha. Kanumas jaalatee jiru kana mallattu akkamis jaalatee hin jirre irti boruu dhaqsa jechuudha. Jireenya kee keessatti jechuun yookaan si jaalatee yookaan jaalalli lamaan taatanii yookaan haadha manaatii si godhatee mana tokko keessa jiraachuu dandeetta. Takki immoo jaalallee taatanii tiliin boriidhaaf wal abdatanii jiraachuu dandeetta. Kanaafiyyuu garuu mallattoo akkamitti argisiisa? Mallattoo akkamiitiin inni boruuf nan barbaadu jettee murteessuu dandeetta? Gadhumaatti yoo arjiin turte viidiyoo kana keessatti jalqabarraa haga dhumaa yoo dhageeffatte beekuu dandeetta. Amma kana jireenya kana keessaa baatee jireenya dhugaa jiraattaa jechuudha. Qabxii jahaan isin qabadhee dhufee haga dhumaatti nama wajjin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtanii warroon amantii biraa sordoftan akkam nageenyi keenya bakka jirtan isin bira haala isiniin jedha. Har'a waliin ilaallu dhiira isin barbaanne kan yeroo kaan keessa harkatti gubaa jiru waliin ilaallaa jechuudha. Qabxii jaha viidiyoo kun gabaabadha hanga dhumaatti nu wajjin ture. Sheerii gochuun irraanfatin warroon yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaa dhufaa jirtan baga nagaan dhuftan olkaan isin simannee jirra. Okay, akkamitti beekuu dandeetta? Erga si jaaladha jedhee gaafa duraa si jaaladha jedhee sitti hime bakka si jaalatee jira. Yaani dhugumaan si jaalatee jira, dhugumaan si abdatee jira, dhugumaan si deemaa jira jettee ergixanyaa taatee hojii deemaa jirta. Har'a waan ergixanyaa ta'uu hin qabne sitti hima. Yoo achi keessa jiraatte daftee keessaa baatana dhageeffadhu. Garuu viidiyoo kana laayikii godhuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Viidiyoo keenya laayikii godhee kan ergixanyaa ittiin ta'uu dandeettu jechuudha. Akka inni dhugaa si jaalatu yoo mallattoolee kana qabaate jaalalleen kan kee sin jaalatu dhugaa boruuf sin abdatu. Qalbeessina dhaggeeffadhu. Qalbeessina dhaggeeffadhu. Jaalalleen kan kee mallattoo akkanaa qabataana boruuf sin barbaadu gonkumaayyuu itti dhiisi kabaraa barbaadda. Riskii sin darbinii gizeedha. Okay, tokkoffaan dhaggeeffataa jirtan sirriin dhaggeeffadhu. Tokkoffaan fakkeenyaaf haa argitan haa jennu qaama wal argitan haa jennu si affeeree haa jennu fakkeenya si kaasuu danda'a jechuudha. Awwaakabaa tokko jira bakka osoo wajjin taa'aa jiru yookaan astanaagaajitti haasaa yookaan nama haraa deemu wayititti iyya ni jiraanii awwaakaba bakka ni jiraan sitti awwaakaba masalan osoo bira taa'aa jiru silkii chaatu namaa godhe yookaan namatti haasaa yookaan proogiraama bara yookaan maatitti haasaa jira. Siin kennu yeroo bakka wakaba sitti ofa yookaan jawaala wakaba sitti ofa yookaan nama bira jirutti haasaa yookaan sitti iyya jechuun sitti iyyuu osoo hin taa'in sirra nama biraatti iyya jechuudha. Sigalti namni akkasii nama dabbara jechuudha. Kanaafuu waan ati jettuun si qalbeeffatee sitti hin haasa'u hundee yeroo laayifii isaati si affeeree jira. Laaqana wajji si affeeree isaa nyaachaa wajji haasa'uu qabdan ture. Garuu inni waa kabaa baay'isee nama ollaa sitti haasa'u እንዴት ነው ሰላም ነው ምናምን ጄነውማ ወሰደ ሁንደት ሻቃ ሳበኑ ቀባረው ድርቀማ ኮን ተራፊ የሮ ሲገነቹዳ እና ወከባ ሲቲ ባይሳ ወሳቲ ድርጅቱ ጀዋል አሳአ ጀዋል ሐሰይ ነጭ ይያኑ ብለይሶ የሮ አባ የሮ ጃላለ ሄቲ ከንተሳን የሮሱ ከነሲ ቤቹ አዋከቡ ይንቀብ ጀቹ ተናፍዩ የሮ ሲከኑ ዳቤስ የሮ ሲወደርጉ ሳከስረት አዋከብ ታና boru keetis sin barbaadu waa'ee boru gara fuulduraa sitti haa ta'u reedii miti jechuudha inni qophii miti jechuudha. Namni si jaallatu si argiifuyyuu ni ariifata. Si argee gaafa jedhe ija kee ilaala fuuldura kee taa'ee si wajjin haasa'u satiin qabalee rufeetti jawaalli US jettii quban qabu. Sarraatanyattu haasa'u quban qabu. Namatti haasa'u quban qabu si malee jechuudha. Maaliif jaalallee isaa qaalii dhufeetti wajjiniin waa'ee gara fuulduraa haasa'a wajjiniin laaqana nyaachuu edaa isaa'u gammachuu qabu ture ni sila garuu ni gammachuu qabu waan gammachuu qabu sitti fakkaata malee gammachuu qabu bakka sajja haasa'u isa gammachiisaan jiru gara biraa haasa'a kal jaala kanaafiyyuu mallattisiisa siin ta'a. Yaani sirratti kuratii godhaan jiru jechuudha yaani gammachuu miti jechuudha si wajjiniin mirtaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu ati haga sin barbaadu joolee dubar dhiirota jechuudha hagaan sin hin barbaadu joolee dangi ni madaaltanii asirratti warroonni dhiiraa komii kaasan keessanii dhooli jechuudha. Komiin keessanillee hanni dhiironni callisuu jaalatanii jira keessa naa barraa'ee jira wanti kun dhiirti hundi hin jaalatanii dubbadhee jira bara dhiirti sirmaayyuu haasaa baay'ee hin jaallatu garuu jaalallee isaa yeroo jalqabaatiif arkee
akkamitti awwaa akka bare akkasitti inkaan nama callisa osoo ta'e xarabbeeza maraalee xarabbeeza masaan ija sillee laaluu erga sodaate xarabbeeza masaan qoshqoshqodhaa xarabbeeza isaan qorqoraati isii bira ta'a malee achitti jedhee awwaa qabu jechuudha. Kanaafuu hin kijibinaa. Na jalaan baatan baay'ee waan jiruun isinitti malee jechuudha waan hin jiru isinitti himu. Garaanis na jalaan baatan warroonni dhiirotaa. Okay, lammaffaan immoo iyyuu pilaanni isaa gara fuulduraa sitti haasa'u hin jaalatu gonkumaayyuu. Biyaansi yoo si bira ga'e akka waan gara fuulduraa sitti haasaa jiru barree torbee dhufu keessa hiriyaa kiyya tokko wajjiniin Finfinnee ol baana jenneetu waa akkasii jirreessee jennee ምናምን ለዝራም ስጣው አካባቢ jechuudha በቃ torbee dhufu keessa furshanii dhufu keessa akkas gochuun barbaada. Torbee kana keessa torbee furshanii dhan tarwaasuuf isa garran tarwaasuuf isa yaani waan gara fuulduraa sitti haasa'uu hin barbaadu jechuudha. Guutumaan guutuu pilaanii isaa sitti haasa'uu hin barbaadu jechuudha. Waan abjuu isaa bararraa baratti darbu waan abjuu isaa gara fuulduraa gonkumaa siin haasa'uuf ayyamamaa miti jechuudha. Osoo ati unkaan waa'ee gara fuulduraa akka inni haasa'u taasiftee iyyuu siin haasa'u. Jamara haasa'u hin taasifinati. Inni yoo barbaade haasa'u malee. So shamarran yeroo baay'ee ijaaru nama jaalannu tokko bakka haraafannee bakkaan koo godhadhee wajjin jiraachuun barbaada. Garuu akkasii miti dhiironni xawal waallee jiraachuu danda'an. Dhiirti siif lafa jiru kan immoo kan rabbi siif laate ganama lafuma jira jechuudha. Maaf maqaa kee balleessita maaf maqaa maatii kee dhiirota kee balleessita. Kanaafiyyuu adabbaan taa'eeti eeggadhu siin jaa. እናም ደግሞ የሮ ሲቲ ሐሳው ወሰፈከኝ ዋኔ ጋር ፍንድራት ይስቲ ሐሳጅ የሞክረዩ ወጣት ከሰንጀር ዋሲንገልች ነው ወይ አሳሲ ገልት ዋሲንገልች ስወጅኒ ያከለ ታኔ ተታለጂ ተናሰ ኮብ አሳሲ እንግዲህ ደኤ ጅቱ ወንበርባዱ ዳቃሲ አሳሲ ሱዳሲ ሲዶጎርሲ ሱዳት ጀቹ ለበቃ አካቲ ያኒ የሮ ሱና ተጉባቱ ጀቹ ዱቡቱ ማጉት የሮ ሰንተኒ ሀይማማሚቲ ዋት ፌትሰን ኒቢያ ግን አየማማ ምት ያሰውለ ከናፍዩ እንዴት ይየሰንተኝ ታሰው ሳደጊ ፈጡ ገሩ ሞትዩ አካሃሰው የወኝ አየማማ ታይን አታሰው ሲሰጥ ኮንፊ እንግዲህ ጅራ ሶ ሃሰው ሰንኬሰት ዋሁን ተኬሰት ዋይ ነቀባጠራ ወም ሰንኬሰት አካት እንጅሪት አካት ይሰውጅ እንጅሪት ሃሳ አታነን ሲኦመራ ይስካን ድሩኻ አተከሚቲ ከነ ያዱን እንደነዚህ ሲወት እንጀራ ዛለለ ሳቲ ቦርሃ ደበና ሳታው ደም አከሚቲ ፕላኒ ቀብ ሲወጅን እንከኝረ ከስ ዛለቱ ካምቦሩሲ ከናፍዩ ስርት ያዳ ሸመረንኪና ጃለለ ኬስ ሴንተኒ ጃለለ ኬስ ዳፊና ስንንጃ ማሊፍ ኢርቲ ሲጃላቱ ጀቹዳ ዋኤ ገረ ፍንድራ ሲታሳ waa'ee gara fuulduraa sitti haasa'a. Waa'ee gara fuulduraa keessatti waa'ee kinkeetiin kan wal qabatu akkana wajjin godhanne akkana wajjin godhanne akkana wajjin godhanne akkana wajjin godhanne jedhee haasa'a. Malee akkasiin jiriitti ittiin haasa'u. Kanaafuu yeroo sana xinaqaatee fudhata. Asirratti immoo shamarran wanti isin beekuu qabda waan ati hin bareenneef waan ati ittiin tolleef haga feetee beekamtii qabadhu haga feetee dhiirti hundis haa barbaaddu haga feetee jechuudha. Akkasiif miti kan namni jaalatu danda'u akkasiif miti kan jaalala dhugaa argachuu dandeessu. Ana hundi jira jaalataatiin caafa kana jaalatu dhugana jaalatetti amanu. Kuni bareedinaan hin madaalu kuni mallaqati qabaachuudhaan hin madaalu kuni waan biraatiin hin madaalu jechuudha. Kuni mudannoo shamarran hedduu jechuudha. So gizee tokko bari yoo nu hin kennamin nu kennamuu qaba jechuun hin danda'amu. Riskii keetii miti. Xiyaasii fi uumamni kan keefaan biddeen walitti hin jiru. Naa gocha isaarraa argaartamte dhaabbadhu giddiin haa ta'u jechuun giddiin gaafa itti ba'uu rakkoodha. Kanaafiyyuu dhaabbadhaaf yaada. Bakka achi shamarran jechuun wanta akkana kana keessa jirtan taananii jaalala harkaa qabaa jirtan yookaan jaalala waa'ee irraa haasaa jirtan wanta dhimma isaa wajjin qabu jaalalli immoo tubii badaadha. Isa san jaalate taanan booyaa irraa ba'uu feeta. Ammoo sokoflaartu kan addaan ba'uu si guyyaati. Kanaafuu dhaabbadhaatitti yaadati dabaakkacha. Asa guddaa isinii keettanii yaamicha guddaa isinii gooteettanii osuma boottan dhiisurra osuma kolfitan dhiisuu isinii wayya.
sadaffaan immoo tiyyoo gontanyoota isaatiin yookaan hiriyoota isaatiin wal si barsiisuu hin barbaadu. Yeroo tokko bar dhiironni kan jaalallee isaanii hiriyoota isaaniitiin wal barsiisanii hagam takka waliigala hagam takka hiriyoota biyyaanii waliigaluu dandeettii. Hagam takka jaalala hawaasaa qabdi hagam takka keessummaa jaallatti hiriyoota kiyya kana boroo isii fuudhee wayii dhabuu danda'a jedheeti yaaduu danda'a jechuudha. So saniif si madaaluudhaaf illee wal si barsiisa. Balaa baay'ee qaba wanti kun garuu ati eeggadhu. Maali? Akkuma argite kolfitee akkuma argite mana hiixeetiin isaanii wal barte taananii nama hundaa biratti akkasumas isin jaaba anama malakkisii in kolfa jechuudha. Kolfuu jaaladha. Siiras jaanii akkas bohanii jaanii mana guutee ta'an kanan beeku. So bakka kanatti abbaa manaa kiyyaa wal dhabajee baay'ee sodaadha. Maaliif keessa hiyyanaan beeku ani kolfe taanaan bakka ni jiraani waan biraa jee shakku. So hiriyoota isaatiin gaafa jaalallee keessa wal isin barsiisu bakka isin akka dhudhu amala gaariidhaan dhiyaadha. Akka biraan godhatina uffata biraa godhatanii duran deebina. So of eeggannoo guddaa godhatin jechuu barbaadeeti. Innaa bakka koraa jedhee this is my girlfriend duun isin jaafaan ingiliffaa kanaan ittiin boonaa waan isin wal barsiisuni akkuma inni mataa ol qabatutti wal baradhaan malee jettanii gaafa dheedhaan achi booda hoo jeetu taa'ee ilaalalaa si tajaajila gaafa galtan immoo wal loltan. Of eeggannoo godhaa warri carraan isinii godhee jaalalleen keessan hiriyoota isaatii wal isin barsiisa. Akka kiyyaa kana butaatan garuu ni miidhamta. Maaliif namni hundatti kolfee in taphadhan kolfa jechuudha siiras. Kostoor jaansan hin beeku kolfee taphadhee nama mana kiyya dhufellee kolfee shashambaa jee geggeessuun fedha. Ani hin beeku amalli kiyya hin kolfa waanuma kolfina fakkaata jechuudha. Su akka kiyya ta'ena. In nyaatamtan jechuudha duwwaa dhumatti. Innaa dhiirri sin barbaanne garuu wal sin barsiisu. Qarabbii tolchaalalee fitsami hiriyoota isaatiin wal sin barsiisu jechuudha. Dureen kun illee barumsa keetiidha. Kanaafiyyuu hiriyoota isaatiin wal hin barsiisu abadan hattaa qaxaroo gaasii godhuyyuu kophatti si yaa mana addaatti si yaa naannoo addaatti si yaa mana nyaataa isaan hin beeknetti si waama. Fitsami hiriyoota isaa kan hin barbaadu. Akkas taanaan ati walitti jalaa jechuu qabda maaliif yookaan sabraa qabaa yookaan akkasumas hin jedhu girri namaan barbaanne ni jira. Namni abbaan manaa tokko girri hin fedhu. Ay falliga hin barbaadu haadha manaa isaa akka namni jalaa bahu narraa jijjiirraa faayidha. Daa'imman taanee fa'aa qabaachuu danda'a. Akka isaanii wal bartuu waan dhoysefaa jiraachuu danda'a akka isaanii wal bartuu hin barbaadu. Karaa na jalaa jijjiiran jaa waan ta'eef jechuudha. So karaa baay'eetti fudhachuu hin danda'ama garuu yeroo tokko shamarra osoo arginu osoo akkatti iji keenya waan badaa argu akka waan arginee taanee faakkisee fedhis shamarree keenya jaalala keessatti kuftanii nafinaa. Ana seen jaalladhanii beektaniiti warra dhiiraa kun akka baay'ee seenii isinitti himaa jira. Kanaafiyyuu to'attaachuudha. Akka wanta wa'ii si dhoyse beekiyyuu inni wanta isaatii wal sin barsiisi. Akka wanta wa'ii si dhoyse beeki. Akkasii hin barbaanne beeki. Takkii gara fuulduraa hin barbaadu. Takkii jireenya isaa wanti sirriin jiraachuu danda'a. Ofitti namummaa guutuu hawwatu qaba. Namni reedii ta'e dhugaatti jaallatee keessa isaa waan dabarse hunda dhugaatti himee boru dhugaatti wajjin jiraachuu barbaadu homaa iyyuu sodaatu. Faamilii isaatii wal barsiisa, hiriyoota isaatii wal barsiisa, sodaata akkaan qabu dhibba keessa. Garuu fudhatu taananii rakkoo wayii akka jiru hubadhubate. Shamarran keenya haga gisee tokko biloo dirasii gaafa isin dhaqanillee duuban dheedhanii booda. Indee zaran liqixxee lama rakkoo qaba gaafa isin jibbi haa. Aya maaltu isin boochisa miidiyaa irratti isin baase. Jaalalaan osoo hin bitamne sirriitti yaada. Jaalalaan bitamtan taanaan meeqa kan biyyu jaalalaaf itti fajjeesee beeka. Jaalalaan osoo hin bitamne itti yaada. Jaalala keessa seeni itti yaada. Yeroodhaaf hin jijjiirama. Ayi aga wal barruuf hin malee ni jijjiirama. Ayi akkanaan itti gaafa daarii keessa seeni ni jijjiirama. Jedha amala kana jijjiirataa jedha. Shamarran keenya akkasitti shawwadamina abadan naatti itti amala dhiiraa. Amalli dhiiraa kan maalatti qabsantu manatti illee seena. Hundaa miti garuu
kanaafuu of eeggadhaa. Of eeggadhaa osoo kororeysiin duune jechuudha. Ani isin jaalladha shamarran jechuudha. Dhugaa rabbi shamarran Oromoo isin jaalladha. Maaliif isin yeroo baay'ee kan jaalala keessatti miidhamu. Isin yeroo baay'ee kan jaalala keessatti kufeetti lubbuu keessan dirasii haga ba'u ga'uu danda'a. Haga lubbuu keessan aarsaa gootan dirasii geetan dhiirtii takka hodhame takka fuudha. Dhiirtii takka hodhame takka fuudha. Isin garuu jireenya keessan balleessaa shamara Oromoo. Kanaaf of xanaqqaqaa dursa of qabaa duubaa dura keessan. Of qabuu danda'a. Dhiirri tokko bari yoo si gaafate iyyuu uf duuba irraa qabadhuuti. Inni si gaafate, inni si jaalate, inni si hafuudhu malee. Maaloo aadaa keenyallee gattaniirtanii barsiisan sirmaa'uu barbakka. Akka shamaraa ta'a. Yeroo tokko bakkee akka dhiiraa dalayna jenneetiin manaa baane malee akka dhiiraa dubbannaatiin yookaan akka dhiiraa godhannaatiin miti. Zabanan balleessinaa dhiiratu iyyuu shamara fuudha malee shamarri dhiira fuudhuuti. Shamarran sharafaan guddattee shamara qulxuuxanii aarsaatti kafalanii maatiin guddifatan irra kasheessinaa. Maali isbiina kaanaa jaabar. Arfaffaa. Arfaffaan itti namantu. Fakkeenyaaf rakkoon sirra ga'e dafee sin qaqqabu. Sidhikuu danda'a balaa addaa sirra ga'uu danda'a wanti fedhiyyuu haa ta'u yoo rakkoon sirra ga'u san dafee sin qaqqabu. Kunimmoo iyyuu maasii godhane omaasiin godhu hiika takka siin qabu jaalallee kee gaafa rakkoos cinaan dhaabanne hiika takka iyyuu siin qabu jechuudha. Itti amanuu dandeettu muknaatu gaafa rakkoos cinaan jiru kaayinni akkamitti si amaasiisuu danda'a jaalallee siif qabu hundumaa. Gizee takka jechuudha. Mudannoo guddaa jaatiyya takka mudatee isinitti hima. Yeroo baay'ee waan isin tarkaanfiitti fudhattee jaalallee isii bilookitti guutii ofirraa gaafatteen jechuudha. Nama qaamaan wal jaalateedha hiriyaatiyya jechuudha. Nama sammaqaadha waan barbaadu. So wal jaalatan. Garuu gaafa rakkoo isin abdattu kan ajaa'iba. Gaafa rakkatte gelaa isiitti dawwalatti. Gaafa cinqatte gelaa isiitti dawwalatti. Garuu hin jaalatti. Gaafa abdii isin mudachiisu tokko jira. Gelaa isiitti bilbilti. Gelaa inti shamara. Akka dhiiraa waan dhirti godhuuf hin dandeettu. So geelaayitiyya kootu na cina dhaabbadhu jettee. Amma waan sanis itti keessa deemee haasa'uun barbaadu jennaan. Wantichi kun wanta dhiirti godhuu danda'u. Isa yaamee jettee. Inni bargeelaayitiyya gaafa narra kadhina baqataa jettee. Akkamittiin dhiirri dhiiroo maal jechuudha wanti kun. Hin jaalattaati gaafa rakkatte kasi baqatu kuni. Maa inni jettee mucayyoo. Achirratti dhaabbatteetti yoo yaaddu gaafiitti ta'e. Ooltee osoo ittiin buliin biloo keessa goote jechuudha. Maaliifi nama jechuun kasii ta'e taata. Geelaayiteetii yoo taate yoo si ta'e ta'eef namni addunyaa kanarratti wal hojjaa malee gaafa du'e namni walawwaalu baay'ee jira. Nama du'e kan awwaalu hedduutu jira. Lafa addunyaa kanarratti garuu kasi jaalatuuf ka ciraa kee dhaabbatu ta'uu qaba. Hiriyaa kee jechuun gaaddi isaa dhaba. Kan yoo aduu si oolu jalatti yoo sitti qorre jalatti maxxanti deemtu. Isa jechuudha. Sun jettaniituma shaqqaxee walitti qabdanii waliin jeenaa. Isin jaltee namichi amantaan malee jechuudha. Gaa'ela keessa wajjin seenaa. Nama mallee takka maal jette sitti fakkaate baay'ee na jaalata jaalalleen kee jirti. Tilsum gaafa rakkadhu garuuyyuu nama akkana fakkeenya afaan amma riyaa geelaa inaan qabaame akkuma san gooddanyaa dhiiraa qabdi. Waan biraa osoo hin ta'in bakka bees waanuma bakka ni jiraa miti akkanumatti riyaa dhiiraa jechuudha. Gaafa isiin rakkattu riyaa dhiiraa santu iyyuu bira gaha. Abbaa manaa jaalallee kiyya jettee keessi shashambaa jettuun gaafa rakkattu bira qabdu. Zoro best friend santu isii fuudhe jechuudha mucayyoo sana. Kanaafiyyuu gaafa rakkate isin qaqqabne maasii godhaaf dallabdanii sirraatti dhiisiiti. Yeroo tokko shamarran keenya dhugaa rabbi keessanii miti dhiisaa giddiidhumaan keessanii gochuudhaaf yaalinaa. Giddiin kiyya haa ta'u jettanii du'een badaa jettanii dararra'inaa yoo keessanii hin ta'in kunoo mallattoo kana qaba dhaabbadhaa irraa. Dhaabbadhaa keessanii miti rabbi isiniif hin laanneeti. Namni gaafa rakkate hin qaqqabne. Namni gaafa bareedumni keessarraa kaan amma fuula kiyya kun
Haajeen nu fuullee kiyya kana ammoo so wanti wayii balleesse jaalallee kiyya na jibbe jechuudha. Jaalalleen akkasii sun anaaf maal godhare? Badaa kiyyas gaarii kiyyaas fayyaa yoo qabus yoo fayyaa hin qabnes kana jaalatu. Kan rakkina kiyya irraa qooddas ta'uu qaba. Indee boqonnaa kiyya ta'uu qaba. Bashannansitti sammuu kiyya ta'uu qaba. Maal naa godhe yeroo dibbartira sammuu kee kan guutte ta'e. Keessumattuu shamarran biyya Arabaa jechuudha. Bakka jechuun of eeggadha jechuudha. Maaliif sicha marka jaalatti silkiidha. Si qaxxil dammoo yoo barbaade malee ati barbaadde sirraa hin kaasu. Yoo ofii barbaade malee yoo ati barbaadde silkii siin dawwalu sirraa hin kaasu. Sanee yoo barbaade chaat sii godhe sanuu qubee dogongoraa daddafee sarara kee irraa bu'u ariifatu. Maali yoo giiftii kiyya? Dhaabbadhaati yaada keessattuu shamarran biyya Arabaan akka kan qootee jechuudha. Nama Awurooppaa jedhatu kiyya malee biyya Arabaa jira. Dhiirta akkasiisin jechuudha. Sababa itti siin gargar ba'e. Unkaan yeroo ammaatti chaati binni sii godhe san yoo irra galtee ilaalte qubee isaa dogongoraadha. Qubee afaan Oromootu seera siin barreessu. Daddafee sarara kee irraa bahuuf ariifatu irraa jechuudha. Na kana abjuu jiraattaa? Kagizati barbaadde sirraa hin kaafne gizati cinqattee jaalallee kiyya wajjin irraa haajaa jettee didawwantu sirraa hin kaafne maas godha. Gaafa ofii barbaade zooree gizati gizee ofii barbaade sirraa kaasuun dirqama irraa kaasiin balaa gad dhaabataa'u. Kanaafaa abdataniitiin hin abjuu jiraatan. Gara ofii keessatti deebi'a. Yeroo hin dabarin gammannaa miti. Afridee jechuun amma fakkeenyaaf sababa guyyuu hunda sababa isa taadanii xirrigi jedhee haa badu kan xirrigi jedhee badii jedhanii akkasitti affeeraati. Irraatti dhiisa. Tamasaasaa yoo ta'e jechuudha. Gizee tokko gizee lamarra darbee. Ani immoo ergixannaa ta'e sitti hima. Ati ergixannaa ta'e na jaalata jedhi taa'e. Ani immoo ergixannaa ta'e sin jaalatu an kee miti dhiisisin jedha jechuudha dhiira akkasii. Dhiira siin haasa'uun dabbaru. Dhiira osoo sitti haasa'u gara biraa jiru. Unkaan osoo ati ofiifiyyu fedhee odoo sitti dawwalee nama isa biratti taasa. Yookaan qalbii sitti haasa'u, yookaan silkii bira ilaalu, yookaan feesbuuk irra jira, yookaan sijjammaas maafii yeroo kan deesin haasa'u obbolee gad dhaabbadhu. Wal salatti akkanumatti silkiidhaan iyyuu si jibbeera himaatti goota dhiyaati. Shamarran keenya gizee tokko ofumaa keessanii bira kashiiftan. Rafa teessan gabbuuftan ofumaa keessanii. Ani jala sararessanitti badhiitti akkanaa garuu isin hin jaallatu dhiisaa. Dhiironni natti aaruu dandeettan natti hin aarinaa. Kuni bilisa bahaarii keessanii jechuudha. Isin galtee. Innaa isin barbaadu jechuun hin danda'amu garuu isin barbaadu. Garuu sheemidha jechuun isin barbaadu jechuun hin jedhamu. Garuu an jala sararessitti namni akkasii isin barbaadu. Isin barbaadu gurri kan geebani. Okay, shanaffaan dhirti siin barbaanne jechuudha. Xirriti jedhee bada. Foo barbaade shanii foo barbaade ja'a foo barbaade haga barbaade jechuudha. Sitti himmi xirriti jedhee bada. Naaf callaqametti akkami laata? Maa ittiin mudhabe? Teezee iyyuu isaa hin jiru. Minaalbaata ati isaaf yaaduu dandeetta waan ta'eef. Maaliif nama jaalattee nama abdataa jirtu waan ta'eef machee mi yaadda miskiinati. Garuu akkas jedhee yaadu. Kanaafiyyuu haga barbaade turee jaafaa turee osoo sitti hin dabara achi deemu hanni neessaa fidde jechuu dandeettan baay'ee tokko baqa waan faakti ta'e wayitu waan ifa ta'e jechuudha. Yaani ani keessa kiyyaas baasee kitaabicharrallee baasee sirritti qoradheet isin biraan ga'aa jira jechuudha barumsa kiyya hordoftoota chaanaalii kiyya kanaaf akkasitti naa hubadhaa. Waan sobaa isin biraan hin ga'u waan addunyaan irratti walii galte malee jechuudha. Dhiironni akkasii sijjammar baqa akkati cinqu waan ilaalchuun bakka isaa sanaati qabduuf itti fakkaata. Ammin fakkeef siif hin cinqamuun akkuma isaa san sisaa jechuudha. Ati garuu jaalattee jirta nama jaalattuu eessa deemi eessa fudee warra olii kana faa'u ta'e shortaa qabe haaya eessa fudee jettee cinqamta. Inni kana sirraa quban qabu akkamitti kana jechuun jirta akkasii ilaalcha ofiisiif qabu san akkati qabduuf se'a. Shamarri onnees jaalatte akkuma maal jaa Oromoon shamarri qalbii isiitii fi harmi isillee maal jaa. Okay bakka kanatti jechuudha
warra rabbiin sodaatan yookaan amantaa keessan jaalatan amantaa keessan sodaatan dubartii takka irratti waa godhu dubartiin akka haadha keessan taate dubartiin akka ilma keessan taate dubartiin akka haadha keessan taate akka haadha manaa keessan taate dubartii jechuun amaanaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam taate warra beektan isinii miti isin tuqaan jiru warra akkasii haalli qalbiin cabsatina dhiiruma kashlabbee tokko jira jechuudha kan akka miidiyaa irratti maqaa keessan nyaataa jiru kana jechuudha dhiira kashlabbee irraa haasaa jira malee dhiira keessanii kanaa miti torbee bunuu baduun kun isin tuqaan jiru isiniin jiree jira warra kabaja qabdan tuqaan jiru warra kashlabbee ja'a jira tabraa jalaan jalqabsiisaa jira jechuudha jalaan tabraa guddifachaa jira jechuudha guddifannaa wa'ii walirra barbaadataa jira jechuudha dhiirta akkasiisu dhiirti haadha manaa isaa jaallatu bakka ba'u itti hima taati galu itti hima maal ta'e haginni galuu eetti haadha manaa abbaa manaa kan ta'an jaalalli irraa haasaa jira waan tana jaalalleen haati mana jaalalleen isaa harra wasi kabaja harra eessa beessa dhiqe abbaan manaa kiyya jaalalleen kiyya gaafette borullee isa kana kan qabuu dandeetti innis borus mana kiyyatti akkasitee jaallattee eessa beessa eessa dhiqe abbaan manaa kiyya jettee na qabachuu dandeetti jeetii yaada waan ta'eef akka dhaqu itti maa jechuudha akkasiin isaaf dhiphatti beekee jechuudha itti maa jechuudha bakka dhaqu inna asuusitti nimne wulliqi jechuu babbaay'ise taanaan abbaan manaa kan keessa bayaa jaalala jalqabsiisaa jiraachuu isaa shaakka yookaan immoo tiyyuu isillee gizee isii barbaachisa kan isiisanillee gizee isii barbaachisa gizee kan koonaa fileetti waan ta'eef gizee isii kennaafii jira jechuudha kanaafiyyuu itti amanamummaan qabu jechuudha dhiirta akkasii dhiirti akkanatti haata isin beeka yeroo baay'ee koomantii keessanillee hin arga jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen dhiiraa hin aartan jechuudha waan jedhuma dubbatan hin jaallattan shamarratti illee akkasumatti himaa jira jechuudha baay'ee kanaafuu jaallattu qabdan hojii keessan jaallattu qabdan dogongora kana keessa jiraattan dogongora kana keessaa bahuu dandeettan waan ta'eef biyaas namni na jala dhaguu kun namni lama jijjiiratuu danda'a waan ta'eef isin sheeriidhuma godhaa isinitti tolu haa baatu inshaAllah kana jechuun abbaa manaa keessatti raahaa hin kenninaan xamadaa qaba jechuu kiyyaa shamarran kennallee jechuudha gizee kophaa isaatti isa barbaachisu jira kophaatti gizee isa barbaachisan siin mari'atee deemuu qaba jechuudha wal mariidhaan deemuu qaba jechuudha so guutumaan guutti miknaata akkanaa kana baay'isee taananii siin barbaadu ageen namni keenya jechuudha tokko tokko agaasitti bee siin barbaadu siin jedhu neegin sochii isaatirraa hubadhuutirraa fagaadhu rakkisii dhageeffadhaa okay ati jaalallee isaati iddoo deemsee osoo rakkoon irra gihee riyaa isaa gaafadhaanii jedha si dawwalanis si gaafata ayi lakkin salphina akkamii ta'ini kun rakkinni isaa kan quba qabdu jaalallee isaati jaalallee isaatti tuyyuu rakkinni isaa quba qaba malee bakka inni deemee bakka inni tafisan jaalallee isaa gaafatan jaalallee isaatti irraa permission argatan jechuudha faamiliin isaa jaalallee kan ta'e jechuun hiccitii kan ta'e jechuudha jaalallee kan ta'e jechuun silkii kan ta'e jechuudha bakka hordoftoota kiyya jahaffaan inni dhumaa jechuudha ifa siin ta'u girsi siin ta'u wanta haasa'u hundayyuu gubbarra sitti haasa'a malee keessa saaraa sitti haasa'u kana jechuun boruu siin barbaadu jechuudha haginni siin barbaaddu hin jedhu dura siin eegin jechuudha yoo inni gubbarraa sitti haasa'e ifa yoo inni siin ta'in isarraa fagaadha follow sambe jechuudha yaani plaanii sambe jechuudha waa'een goddanyeeta isaa akka waa'een faamilii isaa akka waa'een jireenya isaa akka maaliin hojiin isaa eessa oola eessa bula waa'een permishin isaa takkaayyuu akka qabaatu siin godhu jechuudha maaliif gubbarra sitti haasaa malee keessa isaa sitti himu jechuudha bakka ol sitti himu bakka bulu sitti himu waan godhu sitti himu plaanii isaa sitti himu waa'ee maatii isaa sitti himu gubbarra sitti haasaa jechuudha kanaafuu daddaftee ati naqqa'uu qabda jechuudha. Warroonni akkasii suni dhufanii sitti jijjiiranii akka tasfaarraa muratu si godhan fumaa isaaniiti jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf galgala wakii wajjin baatan haa jennu hafuu jalqaba jechuudha. Salacha iyyuu jedhee hafuu jalqaba. Azaan maaliif hin dhufin yoo ta'eetiin sitti hin himnee bar akkas jaha torba ta'ee jiraati. Maastarii qaba jaha gahee jiraati. Hin jedha. Raajidha. Akka dura si dhoyse har'a sitti kanaafuu gubbaa sitti haasa'e taananii foonni keessa isaatii sitti haasa'an jiraati irraa taradda'e maal gochuu akkasiin barbaadu jira jedhu dasii geessu
Oromoon bara adaaf safuu qaba. Unkaa siif yaade aadaa ofiitiif jedheeti sin barbaadu sin jechuu dhabe malee sin barbaadu jedhaa jira. Ati akkamittiin taraddaale garuu kanaafuu haga sin barbaadu jedhu dura si deebiin. Akka hidii isaa taradda isin jechuun jaaladha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa asii wajjiniin ture ani Haniidha. Barumsa jaalala torbeerra torbeetiitti fufa warroonni haarawaa gara chaanaalii keenya dhuftan baga nagaa dhuftanii sabiskiraabii godhadhaa. Manni kun mana jaalalaati fi jaalalleewwan lamaaniiti. Kanaaf barumsa jaalala torbeerra torbeetiitti galgala asumas gadhiisama. Galgala yeroo kamiyyuu sa'aatii kanatti kan nu eeggattan barumsa jaalala abdii fi qophiidhaan. Akkuma sana immoo hojii bareedaa waan barbaachisaa ta'e isin galatti jaalala kan irratti jechuudha. Jaalalleewwan lamaan toora bulbultanii gaaffii qabaatan nu gaafachuu dandeessan. Koomenti jalatti nu gaafadhaa isiniif gadeefu ta'a. Kanumaan walitti sanabbaatna jechuudha. Barumsa kanatti abdii guddaa qaba. Warroonni dhiiraa akka qalbinatti cabsatan hin beeka. Bifama guddaa firiin jedha. Ani dubbadheen jira haasawaa keessatti dhiira uf taatee dhiira diinii ofii jaalattu, dhiira amantii isaa jaalattu, dhiira amaanaa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam eeyduun hin jenne ani.